rakkisu maaliif beektaa waa'ee namaa maaliif dubbadha beektaa situ fatiitu birrii na dhoorgate ittee ijoollee miskiina birrii dhoorgatta sagalee kiyya qabamu an sagalee sitti erga amma ta'icha al tokko asitti walii galuu dhuftan obboleewwan sagalee kiyya maqaan kiyya na baduun hin barbaachisu sababa fatii biraa birrii qaba jettee ijoollee dhoorgattu kana waan ta'eef ijoolleen sun dhufanii fatii bira akka birriin hin jirre akka beekan barbaada ol galee birrii ijoollee yoo kennitu ta'e gara biraan kennita ana maqaan an godhattu sii galee ana haqni akka narra hin jirre ummanni muluun na haa baruuf kanarra jiraatu mootu amma kana sii kennaa jecha wanni narra jiru hin jiru waan ta'eefan inde nama jedhamu walgalchi nama birrii irraa qaba jettee fatii irraa birrii qaba jetteeni yookaan fi isiin dhuftee fatii maa birrii akkanaa na dhoorgatte zinnaash sibiraa qabdii minaan jetti iskiyuu namni jedhamtu dhufteetiin fatii birrii sibiraa qabdii maa birrii na dhoorgattee naan jetti ani kana akkamitti mallaqa kiyya kiisa kiyyaa baasee dhugaan isin aarsa hagadhaa viidiyoo illee hin dalanne waan akkanaatiin illee ol baheen beeku dhugaa tiyya garuu naa beeka keessaan dhaqaa fatii biraa birrii qabaa fatiitu na dhoorgatee suuqa kiyya kaadamee naan jetti birrii 20 birrii 10 suuqni akkamiin nama kaadama maqaa kiyya balleessummaaf barbaachisa sitti man jira birri suuqa kiyya kaadame sagalee isin dhageessisa hundi keessan dhagaya dhiiraa kanarraa muitii qabaa ofii muitii narratti hin qabina dhaggeeffata hundi keessanii jechuudha birri na dhowwattiin dubbachaa jira kan kee dubbadhu fitti kan namaatti darbi ankeetis boodee kan namaatti darbi kiyya ifaaf bilisaa barkin horiisitii fidaa jiranii isaa miti kan dubbachaa jiru sababa kiyya nama bira dhattee maqaana belleessaa himachuu dhufe hanqarallee maqaana belleessaa himachuu dhufe malee akka haqni narra hin jirre hin beeku ati eenyu tolchite maqaa yoo si maqaa belleessaa kiyya himachuu dhufe malee ani haqni akka narra hin jiraanne hin beeka kana waan ta'eef dibooraa nama jedhamtu ol seensisaa ijoollee isiin birrii na dhoorgate fatiin jettee birrii isii dhoorgatte ijoollee birrii kuma homaa oli jecha kanaaf ol seensisaa haqa namaa yoo dubbachuu ta'e tokkummaa ol seensisaa mucaa kana dhorkaa nurraati seensisaa dibooraa yoo ila nama kuma sadii bu'iitu jiraas jala nama kuma sadii haqa biyya agartaniimi dibooraa ijoolleen ila aannan waan ofii isiiti aannan ijoolleedhaa kennitu dhabdee abbaa manaatiin sababbii isii wal hiiktee deebitee isiin fatii biraa birrii qaba jetteeni anatti akkasaasartu kanaaf maqabelleessa narra raawwattu sababbii isii abbaa manaa isii bilbilee na gaafateera haqa mucayyoo maaf dhoorgatteedhe isiin garuu maqaa anaan belleessiti fatii biraa qaba jettee kanammoo sagalee isin dhageessisa kanaaf dibooraa nama jedhamtus ol seensisaa iskuu nama jedhamtus seensisaa ijoollee erga wal tuquu ta'ee jecha ana sisattaraa ture dhiisi miidiyaa irratti hin bayini jedhee kanaaf an qulqullummaa kiyya of beekaa yoo qulqulluudha jette ijoollee imimmaan miskiinaas karaa kanaan galchita karaati nama qindeeffatte nama siigatu taanaan karaa kootis nama galchu tokkummaan qixxeetti nu dhaabbate anis naman galchisu qixxeetti erga dhaabbatee dibooraa haqa miskiinaas ka'anaan sababattee fatii biraa birrii qaba jetteeni ijoollee miskiina dhoorgattu fidee dhufa kinoo ol seensisaa haqa namaa eegaa dibooraa nama jedhamu ijoollee meeqa kan guddifattu biyyatti isinii galee daa'ima meeqa wallaahi boottee na himte anatu kaardii kaleessa guuteef fatiitu guuteef anatu guuteef kaleessa ol seensisaa soba jedhaniimi ol seensisaa anatu kaardii guuteef tokkummaa sagaleen haa dhagahamu yoo dhugaa namaatiif kadhaabattanii anatu kaardii guuteef haadha daa'imaati waan aannan hin bitadhu dhabe jettee jecha birrii kuma meeqa isii nyaatte kanaaf dibooraa seensisaa hundi keessan dibooraa qofa osoo hin taane iskuullee sagalee kiyya itti ergaa fatiin na dhoorgate mallaqa jettee nama kana burjaajisa dhoowwachuun jirbii soddoma ifa ummanni argee bara dhoowwachuun kiyyaa kan jirre soddoma maali maaltu soddoma godha maaltu soddoma godha dibooraa galchaa guddi isii dibooraa galchaa iskuu nama jedhamu galchaa ijoollee ani isiniin jedhu kana hunda galchaa maaliifi maqaa kiyyatu jarrarran na bade iskuun illee dhuftee keessan fatii mallaqa sirraa qabdii zinnaash kenniif mallaqa isii irraa fudhannaa fatii biraa qabanuun jette naan jette ani asitti maqaan kiyya maa baduu qaba ummanni kunin haadha gahuu fi ofiin na tuqxee yookaan miidiyaa namoota guddan taatanii fati al tokko nama guddan taatanii zinnaan yoo didanii jallisa abbaa jifaar miyuutii warri na gootan haqa miskiinaattu asirra fide waan ta'eef ijoollee kanas seensisa waa'ee haqa kiyyaa suuta taragaaggaanii dubbadhee jira warra ifa ta'uuf ifa ta'a ani immoo akka narra hin jirre ka hubattan na hubattan kana beektan na beektan miskiina haqa miskiinaatu ijoollee maatii ofiitii waan aannan hin bittu dhabdee rakkachaa jirtu anatu kaardii guuteef kaleessa dibooraa nama jedhamu iskuu nama jedhamu birrii meeqa jecha kana waan ta'eef ijoollee kanneen seensisa maqaan kiyya jarrarra na bade waan ta'eef ani karallee wanni an dhufeefi haqni akka narra hin jirre hin beeka haqa miskiinaattu isii fide tiiktookii irratti osoo ani taa'i jedhuun osoo ani dhiisi jedhuun kana waan ta'eef seensisaa ijoollee yoo haqa namaa ta'ee jedhanii ummanni argee bara akka birriin galchaa yoo dhugaa shamaraatiif kadhaabattan ta'e dhugaa imimmaaniitiif yoo kadhaabattan ta'e seensisaa dibooraa nama jedhamuuf nama iskuu jedhamu. Fati. Anallee maqaan jara waliin natu qabe. Koi waliin haasofnaa Fati koi al tokko. Koi Zinnaash koi rabbee dhiidha koi. Tokkoffaa yoo haasofnu miira keessan galu. Dhaggeeffadhaa miira keessan galu nama gurguddaa jenneerra keessaan illee dubbiin keessa waan sirriitti keessummeessa ishii xiqqoosi.
waan miidiyaa gahu miti jenneerra keessaan illee isinitti himneerra. Zinnaash Miidiyaa wanni ga'eefi. Jaafar kiyya miidiyaa wanni ga'eef aboo ana makataa na godhatte wanni isin hin galleessin. Birriin 30 miidiyaa naman geessitu obboleessa kiyya. Ijoollee yoo birrii gaafatan fatii biraa qaba jettiin sagalee na dhageeffadhaa. Qoy isuma dubbachuu deema. Fati qoy fati. Qoy. Akka dhiiraatti haasofnee akka nama guddaatti haasofnee boona. Zinnaash ni hatte isiin hatte qophaa himachuudha. Amma waa'ee fatiitiif waa'ee zinnaash qofa feetina laafaatii dhaggeeffadhu. Zinnaash hattu yoo taate qophaa isiin himachuu qabdu. Maal taate fati qoyyan. Zinnaash hattu qoyyan. Ani barreessii himachaan jiru maqaan kiyyamaa jarra. Qoy. Amma ijoolleen kunniin akkanaa beektuuf ijoollee kana seensisaa jedhaa jiran. ilaa mana keeffadhaa booddeewwan. Akkamitti dubbanna? Jaafee nagaggeessuu dandeessu ani yoo afeeti isaa afuusa wajjin inni iyyuu hin barbaadu. Garri deemamu jiru uummanni Oromoo kun argee jira miskiina namaa yoo baasuu barbaadan nama 300 wayi garri deemamullee hin jiru ijoollee tanniin fidaa ragaa kiyyammoo haqa kiyyammoo argitaniirtanii sababbii maqaan na belleessituu fatii biraa birrii qaba jetteeti dibooraa fa'a kan akka iskuu seensisaa ijoollee kanaafuyyuu yoo haqa baasuu barbaadan. Ani keessa na dhaga'uu hin dandeessan amma waa'ee keessa yeroo xumurree kaane ijoolleen Zinnaash himattuus qophaa'e. Ila ka fatii himattu qophaa'e amma dhimma keessan finne kana walla obboleewwan maal taatan amma dhimma keessan finne ka fatii himattu yoo jiraatte kunoo tokkummaadha abbaan manaa nu miti nu koo an amma isin walitti tolchuu dhumne fatii nu hubadhudha isin walitti tolchuu dhumne dhugaa gidduu keessan jiru ilaallee keessatti illee ilaalleerra asitti illee ilaallee isii fuulduratti ummata fuulduratti waan gidduu keessan jiru ilaallee kaaneeti. Samboda yaa namni Zinnaash nyaatte laa kunoo tokkummaan yaa namni fatiin si nyaate yoo jiraate kunoo tokkummaan maa ummatatti yeroo dheeressina bara yeroo nutti dheerata waan ta'eef amma guyyaa birriin sun gale eegaarranu gidduudhaan walirra kaatan isin mucaan hin jiru nu biraan nu dhagaan jiru ijoolleen moodiitaraa miutii isin gooti isin banattanii walirra kaatan akkanni hin ta'u rakkoon qabu ijoolleen haqa nama tokkorraa qabdu anarraa ka qabdu qophaa'i wallaahi tokkummaan kunoola mana isaa jirra eenyuunu yoo ta'e Steppiin itti adeemnu dura dhimma keessan fixnee isin walitti nagaa goonee Sambooda haa ta'u jechuuf malee yaa namni Zinnaash qulqulluu fatiin qulqulluu an qulqulluu jechuuf miti jechuudha. Amma guyyaan Zinnaash biyya kanaa galte osoo hin taane soorii guyyaan birriin ergameef dhufutti tasgabboomnee teenyee guyyaa san eegnee ka waggaa 10 hin baasaa waadaan galaaf rakkoon qabu yoo waa sirratti hafte akkuma gaafa ilaallu sana. Ni kafaltaaf yoo waa sirratti namne waan sitti balleessite dhiifama si gaafattee deemti yoo sirratti hafte ni kafalta kanuma dubbii wallahi amma kafala ummata kanarratti wallahi qasaman billaa ani muslimaa dinaariin irratti naf hin kakadhaa sharafa guyyama san bichaa baasa wallahi summa wallahi bakkannaan isiin irratti naf wallahi kan dubbataa jiru kan aaree ummata na dhagaa ibsaan qofti hin beekin waan kana isatu beeka ka waggaa 4 irraa baasa ka waggaa takkaa dhiisa rakkoon qabu no problem. Guyyaa isaa qofa bida ammasitti immoo ammasittis nama guddataa walirraa waccinaa bakka eega keessan fixnee kaane yoo namni dhufee Zinnaashiin sitti mate keessummeessi tokkummaatti natti matuu miti Jaafar na dhaga'i mee waan takkasii hima waan siin galin fatiitu dhoorkatee mallaqa kennasitu na dhoorkatee jedhaaran ati maa namaan hubattanii fatiitu takkaa muyti qabadhu yoo dandeechi takkaa muyti qabadhu Fati takkaa muyti qabadhu mee nama kabiraatu irraa qaba jedhee ani kennu namni jedhee riisitti ragaa qabatee haa dhufu yeroo biraatti beellama namoota sanaa beellama nuu qabaati faatiin akka hin kennine nam beekaanii namoota irratti zideera waan ta'eef Michaa wajjiniin immoo shinnaa kennuu diddeessi hin kennu naan jette kan jettu yoo ta'e naa fidaa ammayyuu naa fidaati rakkoon hin jiru. Maal biraa qabdaa fatiin akka hin kennine jetta uummanni guyyaa birrii 30 wayiitu ka qabdu hin jiru fatiin maa guyyaa baasaati. Tasgabbayaasa akka mucaa dhiiraatti tasgabbayaasa yaaqisirra jira. Amma diboora ma fidaa haqqinarra jiru uummanni argeemi ka kiyyaa ishii fatiin deebaadhaa jedhanii. Diboora ma fidaa. Dhiiraatti jechuudha. Aniyyuu mucaa dubbatti dhaggeeffachaa jira bara. Abbaan barbaadan koomenti barreessitanii fatii waan inni siinii godhu tokkollee hin jiru anis waan inni siinii godhu tokkollee hin jiru cubbuu fudhatu warra jala teessanii koomenti barreessitan hanqi kiyyaafan dhufee dubbachaa jira dhaggeeffadha haqqi kiyyaafan dhufee dubbachaa jira yoo ta'e haqqii kana nuu baasaa yoo hin taane immoo dhiisaa malee warri kun akkasumaan koomenti dawwacanii rabbi siin gaafatan gaafatamtu gaaf tokko iyyuun nu barbaachisu qajallee dubbanna. Ever tokkummaan rakkoo qabda tokkummaan mi'uutii naman godhani. Guyyaa isin galte maan finne jedhaa baasuun maan dandame ji'a saglaffaayyuu baas guyyaa birrii ergiteef sana qofa nuu fida bas.
Akkamitti baasuu dadhabde? Wanni isin baateef hin beekta wanni beekuu qabdan tokkummaa yoo hin finne ta'e ilaalaal sababa kiyyaan kaafameemi Dibooraa as jala jirtu galchaa ijoollee as jala jirtu ana waliin burjaajessitee maal gooti fatiitu birrii na dhoorgate jedhaa ijoolleedhaan birrii biraa qaban boochisti isinii galee ijoolleen sun immoo as jala jirti yoo haqni ijoollee shamaraa kan isin qabu ta'e Dibooraa iskuu ijoollee jedhamtu ijoollee as jala jirtu ijoollee bahareenii galchaa suuta dubbataa jirraa jecha yoo haqa namaa kabaasuu ta'e. Isinii galee ana makataa godhattee ana dindila godhattee isa biraa birrii qaba jetteeni ijoollee dhoorkatte hin kaadamee haqa kiyya dhabee jettee ijoolleedhaan eessa dhabdee haqa keeffatiitu na dhoorkatee jettee kanaafuu miskiinni sababbii kiyya rakkataa jira kanaaf ijoollee san naa fidaa isiniin jedhe hin baddee deebisaatii ijoollee san fidaa haqa namaa baasaa haqa wallaahi aziim wallaahi rabbi na argaa rabbi as keessaa nan baasinii kaardii anatu guuteef kaleessa waan kaardiin guuttadhu hin qabu faati jettee imimmaan gadi nattee reesitii qabdi Dibooraa dhugaaf yoo dhaabattan fidaa ani konfidensiin isinii dubbataa jira Dibooraa fidaa isinii galee Dibooraa iskuu ijoollee as jala jirtu ijoollee isiin maqaa itti na belleessitu fatii biraa qaba jettee gowwoomsituun birrii 1000 olii jecha kaadha birrii 30 kana dubbattu kana bira hin jirre sanuu kanaafuu yoo dhugaa baasuu ta'e nama 300 fooyyee hin jirtanii nama takkaa lamaa miti waan ta'eefi ijoollee kanaan amma isinii ol galchaa warri moodiitarii qabdan ragaa qaba waan ta'eef ol seensisaatii haqa namaa furaa yoo dhugaa ta'e isinii galee buutee deemteerti waan ta'eef. Ilham Dibooraa seensisi. Qaba modeetar. Maa baate zinnaa jamba deebisaa Jaafar. Ani harkaa qaba garuu isimmaa wal dhaggeeffadhaame. Dibooraa takka barreeffadhu. Dibooraa ta jedhamtu lakkoofsa takka barreessi. Namni obboleettii qabu obboleettii nama akkana hin godhu. Ana jalatti makataa godhattee miskiina miidhuu hin qabdu. Imimmaan buuftee jaarsa kiyyaan sababbii isii wal dhabee maal daladdee galte naan jedhee warra kiyyaan jaarsummaa si'a meeqa yaani isiin haa himattu nama irraa himuufi miti. Nama akkana jettuun abbaan manaa ishii na bilbilee Fatiimaaf mallaqa dhoorgatte mucayyoo naan jedha. Ana garuu wanni na bira jiru hin jiru. Fatiitu na dhoorgate jettee maqaa kiyyaan dalagatti isinii galee kuni akka wanni hin taane. Seensisaa. Waraan balkaab nama tokko. Maal nama buusistu? Ilham Dibooraa seensisuu. Laala. No, Dibooraa sin galchini amma tokkummaan dhufutti Dibooraa sin galchini ishee deebisii galchiiti kan jira murtii argatu. Nama takkallee hin buusnee gashuudha yoo na didaa jira. Sagaleen koo jira. Galchina nama tokko. Abbaa Jifaar jira sagaleen kee jechi kee sirrii Abbaa Jifaar wanta dubbattu. Fati wallahi dogongora tokko dogongora arta Fati am fuulduratti sittim. Zinnaash hattuu yoo taate fuulduree sitti asumna kan hatamte qophooftu dura keessan xumurra atuu sana booda itti dabartala. Guyyaa risiitii galchiteef sana birriisiidhaaf ergite sana fidi zinnaashatis yoo qabaatte fidi dhugaa keessan fixnee kaane zinnaashtu hattee manni tokko zinaash miti ana. Ana yoo ta'e qophiidha laa dura keetiif ka zinnaash fidna. Daqiiqaa lama na eegi. Mucayyoon kun akkas jira. Daqiiqaa lama na eegi. Okei, hin fida. Ayyee, bas akkasuma qofala. Dura keessan fitna sana booda ana yoo taate kana himattu qophaa'e. Ilaa jara kana dhiisi. Maaliif dubbiin lama wal keessa jira? Anumatu himataa jira bara. Anumatu maqabelleessa dhee himataa hin fida na eegi. Okei. Fidi ayyee. Guyyaa risiititti san fidi. Gatii san ni barra. Sirra jira. Sii kafalta. Inni kafaltaaf. Sirra hin jiru dhiifama si gaafattee kaasitti deebi'ama jechuudha. Okei. Jafe, watu berbaduna itu. Ani